الشمار كفوني أكم جبتني كوجمتوتا في جالتمتوتا تشاينا لا أيامتو أصلا جبيرة ترجمتن نجان كوبا كجيت تسناك كهو بكتراتني بكيجمتني يونيك بنسنين جتون جالتا إذا كهرّا جافي كيسن إجولين باين حتى وروني إيرايكي أورينا جافة تنجرتن بيوتا أجادا كيس أوري جرتن منا مجالا أصلا تلوجافة أوتي منا كارتا بلانيك أو منا سيرك أبيسا نتيه من أنجده نموني باين كومنتي دان كيسا ندوبسه غارو أني وان تقرأ إرد أبد ومالي وان تقرأ سينو هنجالة سبب بنساء أني أكما بيكتاني nama jireenya mataa ofii ari'atuudha malee ani yookaan waa'ee daldalaa waa'ee lafa bittaaf gurgurtaa waan irraa beeku tokko hin qabu hojii kiyyallee miti. Isa kana immoo calliseetuma nama bakkeetitti hoggaan fuudhetoo sin kenne boru hookan waan ta'e uummachuu danda'a. Gaafa sana ayyaantuun tunutti fidee naan jedhu kanarraa kan ka'een qo'aa waan tokko naman gaafadhaa jedhee sanan jechuudha. Kanani haga har'aa ture turuu kootiif ijaan qalbii keessarraa na hambisaa isiniin jedha. warroonni chaanala keenya faarata kan garatan subscribe godhun maatii keenya ta'echuun gamanuma nafteerraa kooti warroonni immoo nafaana turtii gootan hedduu tokko galatooma like godha video kana hoggaasanitti toleen isiniin jechuu jaaladha egaa kara manichaa hoggaan deemee namni nama qabatamaa nama achuma magaalaa san keessaa mana qabu sirritti warroota callisee urufaa hojjetan osoo hin ta'in gibira gabbaranii warroota hojii isaanii hojjechaa jiranidha jechuudha. Warra sanan wal quunnamee arge. Ani wal quunnamu yookaan waan tokko daldala akkasii isaa wajjin seenetti miti. As keessatti waan na hubattan. Naman beeku naman boru odoo rakkoon illee uumamee waan akkanaa maa goote jedhuunidha jechuudha namni suni. Kanarraa kan ka'ee har'a sabiraayizii sin godhe jechuudha. Gaafii namoota baay'ee keessattuu iyyuu bakka namni sirriitti itti dhimmamee too gaafatu ijoollee baay'ee jira jaa ta'eef jechuudha. Kanan isiniin jechuu jaaladhaa egaa kaamanni jireenyaa kaarta pilaanii qabudha. Ani amma waa'ee isa seeraan alaa uumaa wanni gaafatu tokko dhumtu jiru. Agaaqimii keenyatiin kan wanni hin qabne hoo jiraanaan jechuu dandeessa. Isarraa waan an beeku hin qabu. Kana barbaacha turtii yeroo dheeratiin boodadha jechuudha. Kan namoota kana wajjin kontaaktii godhe yookaan gaafachuudhaaf itti dhiyaadhee itti dhimmamee too jechuudha. Maaliif gaafii sinna gaafattan waan ta'eef itti dhimmamee barbaadan argattee kanan dhufe waan kaarta pilaanii qabu tokko kaarta pilaanii qabaatee manni kan irratti hin ijaaramin ittumaan kaartaa baafachuudha mana xiqqishuu wayii irratti ijaaramtee haxirii qabu tokko lammanni immoo mana ijaaramee xumurame inni akka humna keessanii akka dandeettii keessaniitiin bitachuu kan dandeessanidha. Kanaafuyyuu manneen kana qabadheen isinii dhufeetoo jira. Manni kan irratti jalqabamin kaarta pilaanii qabu seera mataa isaa kan qabu dizaayinii mataa isaa kan qabu asna qabii achi qabii kan hin qabne kaashii keessan kaffaltanii mana keessan akka barbaadanitti kan irratti ijaarrachuu dandeessan. Manni kun haga 8,800 800 jechuun 800 jedhee maali birrii guddaa yaa'uun na rakkisa birrii guddaa lakkoofne waan ta'eef 800 isiniin jedhee 800 fi 800 haga walakkaa isaa jechuudha. Haga 7 fi walakkaa haga 8 fi walakkaa isatu naa qallala birrii guddaa itti fayyadamee hin beeku lakkaa'ee hin beeku ijaa ta'edhaaf fuulduratti hin beekamu namaaf abdiidhaan jiraatudha waan ta'eef gaafa tokkoon ooltu isiniin jechuun jaaladha. Kana warri manni xiqqoon irra jirtu kan kaarta pilaanii qabdu haxirii hoota haxirii xiqqoo jechuun hatiriin isin barbaadamu sun ta'e kabajamummaadhaaf hatiriin kabajamummaadha itti haxiramtee jirtu kanaan argattan 7 walakkaa 8 fi walakkaa jechuudha. Kana woon jedhee irra naaf salphataa kan akkasitti isin yaa'u warri manni irratti ijaarameera baay'izawwee kanneen warroota dhiiraa xiqqoo biyyoota adda addaa jiran waggaa ta'e malee shamarran keenyatti ulfaachuu danda'a kan akkasii sun. Inni sun miliyoona tokko walakkaa hanga miliyoona 2 haga miliyoona tokkoo fi homaa waan akkasiisaniin ni argamu. Asallaa keessatti warroonni asallaa keessatti yeroo baay'ee na gaafachaa jirtan. Bilbila koo isiniifan teechisa odoo yaada kun xumurinii taambileelii gubbaarrallee isiniifan teechisa keessan dhuftanii na dubbisuu dandeessanii isaa wajjin wal isin quunnamsiisa.
warroota callisee bakkeetti hojjetu sun ta'e warroota seera mataa isaanii sun ta'e seera eeganii warroota hojjetanidha jechuudha. Warri suni kan isinii wanni jedhanii kanaafuyyuu isinii soggaadhattan seeraan bitattuun isinii jechuu jaaladha. Kanaadha. As keessatti ayyaantu waan biraa wanni jettuun qabdu jaraan isin wanni isin jetti ofiif deemtanii bitattanii ofiif irra dhaabbattan. Isiniin jechuun jaaladha. Nu gaafadhu nu barbaadi waan jettanii isiniin jedhu. Namoonni baay'een akkasnaan jechaa turtanii. Kanaafuyyuu viidiyoo kana please share godhaati namoonni akkasii san biraa akka ga'unaaf godha. Isiniin jechuun jaaladha. Bilbilli Duwwaa 945826745 dha. Ammallee ijoolleen bilbilli kee taa'ee jiru na gaafachaa jirtu. Please viidiyoo aga dhumaa yoo dhaggeeffattan bilbila argachuu dandeessanii gadi buttanii immoo taambileelii gubbaarraa argachuu dandeessu jechuudha. Kanaafuyyuu ammas irra deebi'a Duwwaa 945826745 dha. Kanaan na dubbistuu dandeessu immoo WhatsAppiin banaadhaan isin jechuu jaaladha. Kanaadha kanan isin jedhu warroonni immoo tariitii amma haga kana qabnaa. Borummoyyuu waan akkanaa kanatti guuttan namootanii jiraattan dhuftanii dubbisuu dandeessanii warra san keessan isin hubachiisuu nan danda'a jechuudha. Kana hojjetu warra hojjetudha malee warra gurguratu waan irraa beekuun qabu waan beeku isin qabu kana isiniin jedha. Egaa warri isiniif isin galle ugaaraattan na gaafachuu dandeessanii isiniin jechuun jaaladha. Bakka jirtanitti nagaa naa ta'a. Baay'een isin jaaladha. Baay'een isin kabaja. Baay'ee.